Haadhi tokko dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa mudatu hordoffii gochuudhaan yoo baatte daa'ima ishee dhabuu ni dandeessi. Biqiltuun jedhama. Ogummaa miidwaayifiitiin hospitaala Bishooftuutti dubartoota ulfaa tajaajila. Dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa dhufu jechuun hagi gilukoosii dhiiga keessa gaafa dabaluu jechuudha. Kanaaf iyyuu haadhi tokko kan isheen gochuu qabdu hordoffii ulfaa yeroo godhattu ji'a 6 haga ji'a 7 gidduutti qorannoo dhibee sukkaaraa godhachuudha qabdi. Haadhi tokko yeroo ulfaa dhibee sukkaaraatiin saaxilamteetti yoo ta'e wanti isheen gochuu qabdu hordoffii ulfaa sirriitti gochuudhaan deddeebiidhaan haga sukkaara qaama ishee keessaa irra deddeebiidhaan beeku. Inni kan biraan qoricha hin fudhattu yoo ta'e qoricha ishee seeraan fudhachuu fi hordoffii ulfaa sirriitti hordofu. Haadhi kun kan isheen ta'uu qabdu dhaabbata fayyaa keessatti ta'uudha qaba. Sababni isaa yeroo ulfaa dhibeen sukkaaraa uumamu kiiloon daa'imaa akka dabalu waan godhuuf sanaan wal qabatee rakkoowwan tokko mudachuu danda'a. Akkanumallee daa'imni yeroo dhalatu hagi gilukoosii qaama isaa keessaa irratee dhibee biraan saaxilamuu gatii danda'uu fi dhaabbata fayyaa keessatti da'uutu isheerra jira. Akkanumallee kunuunsa da'umsa booddee sirriitti hordofuudha qabdi. Dhibee sukkaaraa yeroo ulfaa wajjin wal qabatee dhufu aga 7 ja'aatti yookiin 6-7 lamaatti turuu danda'a. Sana booddee baduu danda'a. Yeroo tokko immoo itti fufuu waan danda'uuf qorannoo hordoffii da'umsa booddee sirriitti godhattee dhibeen kun baduu isaatiif itti fufuusaa adda baasuutu isheerra jira. Kana malee harma ishee daa'ima haga ji'a 6tti hoosisuudhaan daa'imni ishee dhukkuba ittisuun isaa akka jabaatu akkanumallee daa'ima fayya qabeessa gochuu ni dandeessa.